biyyoonni masaanuu Itoophiyaa ta'an sadan Kaayiroo, Moqaadishoo fi Asmaraan marii waloo gamtaa humna waraanaa irratti xiyyeeffachuun marii jajjabaa taasisuuf Asmaraa kan seenan yoo ta'u, pireezidaantiin Abdul Fattah al-Siisiin affeerraa Isaayyaas Afeworqiin gara Eertiraatti yeroo jalqabaaf imaluun isaanii beekamee jira. Biyyoonni sadeen michummaa waraanaa addaa gaanfa Afrikaa keessatti uumuun olaantummaa Itoophiyaan naannawaa sanaa keessatti qabaattuun cabsina jechuun socho'an kunniin ijoon marii isaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa dabalatee nageenya galaana diimaa fi dhimmoota waloo isaan irratti akka xiyyeeffatuun beekamee jira. Daawii hojii yeroo jalqabaa taasisuuf Asmaraa kan seenan pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii Eertiraa fi Soomaaliyaa faana marii waloo biyyoota sadeenii yeroo taasisan kanaam ajandaan marii isaanii inni jalqabaa waldhabdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa ni ta'a jedhamee eegama. Ibsa biiroon pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisiin dhimma marii Asmaraa irratti baaseen mariin kun dhimma gaanfa Afrikaa fi galaana diimaatti nagaa fi tasgabbii buusuu irratti ni xiyyeeffata jedhee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud guyyaa kaleessaa daawii hojii guyyaa sadiif Asmaraa kan seenan yoo ta'u, pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii faana marii taasisuun isaaniis himamee jira. Gabaasaaleen ba'aa jiran akka mul'isanitti Masriin, Soomaaliyaa fi Eertiraan humna waraanaa waloo ijaaruuf hawwii akka qaban yoo ta'u, biyyoonni sadeen kunneen gamtaa waraanaa kan ijaaran yoo ta'u, daranuu naannawaan gaanfa Afrikaa muddama keessa seenti jechuun xiinxaltoonni akeekaa jiru. Gabaasa bal'aa marii biyyoota sadeenii dabalatee sodaa nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan naga xumuraatti nu faana ta'u qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyadha. Yoo yaashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaam kan gaanfa Afrikaa dabalatee kan ba'a giddu galeessaa qindeessinee bal'adhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qoodaam hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin yeroo jalqabaaf Eertiraa Asmaraa seenan. Biyyoonni masaanuu Itoophiyaa ta'an sadan Kaayiroo, Moqaadishoo fi Asmaraan marii waloo gamtaa humna waraanaa irratti xiyyeeffachuun marii jajjabaa taasisuuf Asmaraa kan seenan yoo ta'u, pireezidaantiin Abdul Fattah al-Siisiin affeerraa Isaayyaas Afeworqiin gara Eertiraatti imaluun isaanii beekamee jira. Biyyoonni sadeen michummaa waraanaa addaa gaanfa Afrikaa keessatti uumuun olaantummaa Itoophiyaan naannawaa sana keessatti qabaattuun cabsina jechuun socho'an kunniin ijoon marii isaanii nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa dabalatee nageenya galaana diimaa fi dhimmoota waloo isaan irratti marii bal'aa taasisuun jedhamee eegama. Hoogganaan tikaa Masrii Abbaas Kamaalee fi ministeerri Ajaalaa Masrii Dr. Baadir Abdallaa baatii darbee keessaa Eertiraa Asmaraatti imaluun pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii faana marii taasisuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo sanattis pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisii irraa xalayaa isaaniif ergame pireezidaantii Isaayyaasiif kennuun isaanii ni beekama. Guyyaa har'aa Asmaraa kan seenan pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi daawii hojii guyyaa sadiif kaleessa Eertiraa kan seenan pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud waliin dhimma waloo biyyoota sadeenii irratti marii akka taasisan miidiyaaleen Soomaaliyaa gabaasaa jiru. Gabaasaaleen ba'aa jiran akka mul'isanitti Masriin, Soomaaliyaa fi Eertiraan humna waraanaa waloo ijaaruuf hawwii akka qaban yoo ta'u, biyyoonni sadeen kunneen gamtaa waraanaa kan ijaaran yoo ta'u, daranuu naannawaan gaanfa Afrikaa muddama keessa seenti jechuun xiinxaltoonni akeekaa jiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin yeroo hedduu irra deddeebiin daawii hojiif gara Masriitti imalaa kan turan yoo ta'u, Kaayirootti pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisii waliin marii taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri Ajaalaa Eertiraa Usmaan Saalee Baatilee duraa magaalaa Niw Alameenittiin pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisii faana dhimma gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa irratti balaa isaan marsee jiru irratti marii taasisuun isaanii hin dagatamu. Itoophiyaan biyya Somaalilaand waliin sanadaa waliigaltee erga mallatteessitee booda hariiroon isheen Soomaaliyaa, Masrii fi Eertiraa waliin qabdu hubamaa kan jiru yoo ta'u, kana furuufis tattaaffii taasisaa jiraachuun ishee ni beekama. Kaayiroon dhiyeenya kana meeshaalee waraanaa fi loltoota waraanaa ishee gara Moqaadishootti erguun dhaga'amuu hordofuun Itoophiyaan mormii ishee dhageessistee turuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u, Soomaaliyaan qaamota alaa waliin ta'uun gaanfa Afrikaa gooluuf hojjechaa jirti jechuun kan himatte Itoophiyaan taatee kanaam callisaan akka bira hin dabarreem gama ministeera Ajaalaa isheetiin akeekkachiisuun ishee ni yaadatama. Pireezidaantiin Masrii daawii hojiif Asmaraa seenuun isaanii kun kan jalqabaa yoo ta'u, Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraan marii dhimmoota waloo jalqabuun isaanii beekamee jira.
Ministeerri beeksisaa Eertiraam Yamaan gama toora eegsisaaniitiin ibsa qoodaniin ajandaan marii biyyoota sadeenii icciitiin yoo qabameyyuu hariiroo biyyoota sadeenii kan jajjabeessuu fi gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii fiduu irratti kan xiyyeeffatudha jechuun akeekanii jiru. Pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud guyyaa kaleessaa daawwii hojii guyyaa sadiif Asmaraa kan seenan yoo ta'u, pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii faana marii taasisuun isaaniis himamee jira. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin guyyaadhaan yeroo Asmaraa seenan pireezidaantiin Isaayyaas Afeworqii simannaa waa taasisaniifii jiru. Itoophiyaan keessattuu erga sanadaa waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaand waliin mallatteessitee hariiroon ishee sadarkaa gaariirra kan ture Soomaaliyaa waliin atakaaroo keessa seentee kan jirtu yoo ta'u, hariiroon dippiloomaasii ishee saddacitee jira. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand waliif mallatteessan birmadummaa koo sarba jettee kan mormitu Soomaaliyaan Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand faana mallatteessite kanaan akka haqxuu hubachiisuu dabalatiin tarkaanfilee garaagaraa fudhattee jirti. Kanuma hordofuun pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud gara Masrii fi Eertiraatti deddeebuun deeggarsa isaanii gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa faana wal dhabdee bara dheeraa kan qabdu Masriin ammoo carraa kanatti fayyadamuun deeggarsa garaagaraa Soomaaliyaaf taasisuun baatilee darban kana keessa waliigaltee deeggarsaa waraanaa Soomaaliyaa waliin mallatteessite. Kaayiroon meeshaalee waraanaa isheetii fi loltoota waraanaa ishee gara Soomaaliyaatti erguun ishee kan yaadatamu yoo ta'u, oduu kana garuu Soomaaliyaan ibsa baasteen sobsiistee turte. Daawwii yeroo jalqabaa taasisuuf Asmaraa kan seenan pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii Eertiraa fi Soomaaliyaa faana marii waloo biyyoota sadeenii yeroo taasisan kana ajandaan marii isaanii inni jalqabaa waldhabdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa ta'a jedhamee eegama. Ibsa biiroon pireezidaantii Abdul Fattah al-Siisiin dhimma marii Asmaraa irratti baaseen mariin kun dhimma gaanfa Afrikaa fi galaana diimaatti nagaa fi tasgabbii buusuu irratti ni xiyyeeffata jedhee jira. Akka gabaasa miidiyaa Firaansi 24tti mariin biyyoota sadeenii Masrii, Soomaaliyaa fi Eertiraa kun yeroo hariiroon michummaa Eertiraa fi Itoophiyaa laafaa dhufeettidha kan jedhe yoo ta'u, daandiin xiyyaara Itoophiyaa balallii gara Asmaraatti taasisuu addaan kutee jiraachuun isaa ni yaadatama. Bilbila kallattii biyyoota lamaanii barootaaf adda citee ture. Irra deebiin erga jalqabsiisanii turtii waggaa 6 booda bilbilli kallattii biyyoota lameenii yeroo ammaa adda cituun gabaafamaa jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmudii fi pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii kaleessa Asmaraatti wal arguun dhimma hariiroo biyyoota lamaanii akkasumas haala yeroo naannawaa fi idil addunyaa irratti mari'achuun isaaniis gabaafamee jira. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaan Gabra Masqal fuula eegsiisaan irratti akka ibsanitti marii gaggeessitoota biyyoota lamaan keessatti birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa dhimma ijoo ta'ee jira. Pireezidaantiin Hassan Sheekh Mahmud kaleessa onkoloolessa 9/2024 daawwannaa hojii guyyoota sadiif gara Asmaraatti imalanii turan. Ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Muallim Fiqii dabalatee jilli Soomaaliyaa wayitaa buufata xiyyaara idil addunyaa Asmaraa ga'u pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin simatamee jira. Daawwannaan kunis pireezidaantiin Hassan Sheekh Mahmud bara 2022 erga filatamanii booda imala gara Asmaraa taasisan 7ffaa isa taasisa. Yamaanan akka jedhanitti mariin kun keessumaa birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa cimsuu irratti xiyyeeffachuun haala tumsa biyyoota lamaanii cimsuun danda'amu bal'inaan kaasee jira. Gaggeessitoonni kunneenis sirna ittisaa fi nageenya cimaa hojiirra oolchuu dabalatee dhaabbilee ciccimoo fi birmadummaa qaban ijaaruun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Mariin kun kan gaggeeffame waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Soomaalilaand gidduu mallatteeffamee hordofee gaanfa Afrikaatti muddamni yeroo dabalaa dhufeettidha. Leenjii Eertiraan waraana biyyaalessaa Soomaaliyaaf kennaa jirtu kan kaasan gaggeessitoonni biyyoota lamaanii ijaarsa biyya Soomaaliyaa deeggaruuf tumsa isaanii babal'isuuf walii galanii jiru. Gama kaaniin pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhibdee aangoota TPLF gidduutti dhalatee furuuf marii taa'uun akka danda'amu himan. Obbo Geetaachoon dhibdee dhaaba isaanii gidduutti mudate ilaalchisee BBC waliin gaaffii deebii taasisan keessatti mariin gonkumaa jiraachuu dhabuu hin danda'u jedhan. Waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaan erga raawwatee booda garaagartummaan ilaalchaa aangoota olaanoo dhaabichaa gidduutti mudate dhaabicha lamatti baasuun erga ifatee ji'ootni lakkaa'amanii jiru. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu fi gareen obbo Geetaachoo Raddaan durfamu wal balaaleffachuu fi wal ugguruuf ibsa walirratti baasaa beem. Tibba kana ammoo gareen Dr. Dabratsiyoon obbo Geetaachoo dabalatee aangoonni bulchiinsaa yeroo naannichaa aangoo fudhatama qabu hin qaban jechuun naannichaa bulchuu akka hin dandeenyeem ibsee ture. Bulchiinsi yeroo naannichaas deebii kennan adeemsa akka kanaa dura dhaabbachuuf tarkaanfii akka fudhatu dhaadate. TPLF mudate kana ilaalchisee mootummaan federaalaa ifatti wanta jedheen qabu.
obbo Geetaachoo Raddaam yaada BBCf kennan keessatti yoo gareen Dr. Dabratsiyoon aangoo kanaaf mirga akka qabutti dhagaame bulchiinsa yeroo waliin osoo hin taane mootummaa federaalaa waliin dubbachuu qaba jedhan. Dabaluunis gartuuleen ammatti bal'aaf keessa jiran lamaan keessaa kamtuu seera qabeessaam gaaffiin jedhu yeroo dheeraaf falmisiisaa ta'e itti fufaa jedhan. Ammoo aangoo dursaa mootummaa yeroof qofaatti mirgi kan isaanii akka ta'etti akka hin yaadne dubbatan. Akka qaama gaafatamaa naannichaa bulchuufi abbicha cimsuu qabutti komii hanga irraa eegamu hin baane jedhuuf deebii yoo kennan abbichi lamatti kan beeji'a lamaasiim jedhan. Tattaaffiiwwan godhaman keessatti fedhiin namoota biroo dhabamuufi danqaalee biroon mudachuu himanii jiru. Ammoo gama isaaniin hanqinni jiraachuu samanan. Dhabdeen keessoo dhaabichaa kun waraana gaagaa booda naannicha deebisanii ijaaruuf hojiilee hojjetaman boodatti akka hin deebisne wabii maaliitu jira jedhamanii gaafatamaniiru. Obbo Geetaachoo yoo deebisan ofitti amanamummaan qabayoon jechuu baadheyyuu uummanni Tigraay qormaata kamuu keessa darbee cimee ba'uu akka danda'u waan mirkaneesseef ofitti amanamummaan qaba jedhan. Wanti uummanni eeguufi haalli hooggansa isaanii yaaddessaa ta'us duula bal'inaan dargaggeessa naannichaa waliin gaggeessaa jiran dhibdee jiruuf fala kaa'uun akka danda'amu akeekaam jedhanii jiru. Dina nu balleessuuf keem waliin iyyuu mariif teenyerra kan jedhan obbo Geetaachoon gareetti bal'aafama waliin wal dhibdee seenaniin jaallan waliin taaniim diina hunda lolleedha jechuun mariin yoomiyyuu jiraachuu akka danda'u dubbatan. Ammoo adeemsi garee Dr. Dabratsiyoonii fi bisisaanii tibba kanaam kan balaaleffatamuu qabu ta'uu himanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaa waan nuti yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya like share gochuu waliif qoodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.